jarjartanii waan murteessinaadha. Jaarsaaf jaartii akkaan wal jaalatan dachii duniyaa tanarra ture jedhan. Jiruu duniyaa tanarratti akka malee wal jaalatan. Maarree osoma akkanatti wal jaalatan ilma argachuudhaaf garatti ulfi dhufee jennaan jaarsi sababa waa rakkoo garagaraatiif mana hidhaa seene. Mana hidhaa seensisanii jennaan naannoo waggaa 7tiif hidhaa ture. Jaartiin obsiteetuma nyaata keessaa fi osoma akkana jettu daa'ima sana deette. Daa'ima itti deettu hin dhalatee daa'imni innillee guddatee naannoo waggaa 7 gahe. Naannoo waggaa 7 akkuma gaheen abbaan jaarsi isiidhaa kun hidhaadhaa gadhiifame. Akkuma hidhaa gadhiifameen galee gammaddee isiinillee jaarsi kiyya gale jettee waan baay'ee qopheessite waan ajaa'iba. Mucaanillee bakka ajaa'ibsiifate inni wayita galu fuulli isaa jijjiiramee ture akka gaaf jalqabaa sanii namni mana hidhaa seene areeda waan garagaraa rifeensi wanni garagaraa itti guddata waan ta'eef. Maarree akkuma galetti galee isiin amma umraa deemnaa jettee umraa yookiin hajjii goonaa akkanatti jaarsa kiyya wanni godhu waan taate akkuma galeen isaa maal jettee umraa deemna jettee yeroo rakkoon qabu jedhee illee galee osoma taa'aa jiru guyyaa gaafa tokko akkaan jaalatti isiin mucaan akkanatti taphachiisaa jira. Mucaa xiqqaa kama isaa kanaa bar beeka mucaan kun osoma taphachiisaa jiru ani bar abbaa keeti jedha mucaa. Abbaan mucaa yookiin jaarsi intaloo kanaa anbar mucaa keeti anbar abbaa keeti jedhaanii jira. Abbaan kiyya sihii miti jedhee mucaan. Abbaan kiyya sihii miti abbaan kiyya ka galgala ummaa waliin rafan san fatoo isaayyuu fidee sitti dhufa jedhee ol seeni jedhan. Gara mana manyitaa yookiin gara mana hirribaa jecha. Wayita kana inni hirrifate bakka fatoo isaa Yuusuf fidee dhufe jennaan akka malee rifannoota keessa seene. Eenyuma namni isiin ana malee waggaa 7 yeroo mana hidhaa turetti namni isiin waliin rafaa turte yookiin waliin jiraataa turan nama wayiitu jira. Wanni jedhu qalbii isaa tuqe. Wayita kana dafee osoo dubbii addaan hin baafatin isiin nyaata qopheessaa jirti. Isa nyaata misaa irratti qopheessaa jirti laaqan ajaa'ibaa wayi. Isiin fooqii gubbaa jirti jedha. Dhaqee osoo addaan hin baafatin jaartii isaa tana akkana nagante jedhee fooqii irraa darbee lafatti gadi buuseedha. Jaartii wayitama san gara ganda Akiraa deemte. Mucaan akkuma abbaan jaartii darbeen fatoo fidee dhufe jedha. Yeroo fatee fidee dhufu fatoon sun kama abbaa ture. Akkamitti mucaan akkana jedhe jennaan yeroo inni mana hidhaatii ba'uu fi yeroo inni gaaf jalqabaa dhufu tokkoo miti. Maaliif? Yeroo inni mana hidhaatii ba'u rifeensa areeda waan garagaraa guddiseetu yeroo gartee fatoo argu hin boo'ee mucaan abbaan yaa rabbi maal eessa seene akkam ta'a jedhee homaal bakka seenee nadaama'ee wata akka fiduu hin dandeenye obboleeyyan jarjarri akkana du'aa takka jarjarri. Kanaaf obboleeyyan Akiraa obboleeyyan Islaama waan jarjarri jedhamu kana kun ahwaala shayxaanaa irraa waan taateef irraa fagaadha. Barnoonni seenaa kanarraa nu baran tokkoffaa abbaan sun osoo jarjaruu kabaatu taate haga mucaan fatoo fidee dhufutti yookiin suuraa san fidee dhufutti osoo ka'ee taate jaartiin isaatu akkaan isi jaallattu tun achirraa hin jiigamtu. Mucaan sunillee gartee haadha malee ta'e innillee jaartii akkaan jaallattu jiruu isaa irratti nadaamee hafe jechaadha.